bakka buute moo maaliif dhiifama gaafatta? Andi dhiifama gaafanne barisi abdi jireenya natti ergate. If dandeessee silkii fitattee miidiyaa kana gubbaa dhuftee mi? If dandeessee jiraata nama geessa maal godhuun talata dhiifama gaafatta? Akka isitti boonta dhiifama gaafanne baraan dhiifama gaafanne dhiifama maal isi gaafanne maal yaa wana kanu dadhabdeetiin dhiisanii. Kulle maal akka karraa qabu ni beektamu hin beektu. Atillee dhiifama arsiiti jedhiifama arsii gaafachuun sin xiqqeessu baga gaafattee intalmata namaa dhiifama gaafatta. Arsii ammallee gaafattu maaliif intalata dhiifama gaafatta? Dhiifama gaafanne sin jaqatin dhaggeeffadhu osoo hojjetaa hojjiruutu abdii cilillee arsii dhufe. Sigaltee abdii cilillee kun nama hojii nyaanne lafatti hojii nyaanne. Dhufeemi intiraadee gadi gaayootu tana. Lafa haateen na arrabsitee siin xuuyne ette muniiraa fi kuulee nifiif na arrabsanii. Maal godheetiin si arrabseen jeen. Akkana intalati ilmu obboleetti alaanaa fuudhuu naa fuute ette nama dadda bee alaanaa fuute ette. Kiriyaala 600 ergee fi ette. Qarshii 600 isiin ergeettu san mee rabbi sodaadhu nama xala baabee. Galtee qarshiin 600 jawwaala bittimo. Mushwaara isiin taatimo. Shiita bittimo. Siimii bittimo. 600 itti erge qeessin jettu kun. Silkii qarshii kumaa 500 dheengante bitadheen keessaa siimii lukkaasee tartortuu jazaan qabne. Fuudhee keessa kaayee fi siimii 500 bitee keessa kaayee fi huccuuti waan mana jiru abaayaa fi kana fuudhee shaantaa Itoophiyaa deemtee shaantaa guutee bitatti rimmaattu. Jazaan qabdu malee intalasii akkasii gaggeesse. Afaanuma kamiinas baateen arrabsite irra israa'isiin haati baateera. Namni sila dhaggeeffadhu ati wayi walirraa qabdanii mi? Sila namni haadha faatee dhiifama gaafattu lafaa kaatee akkanumatti zimbiloo arrabsitee anaawota dhiifama gaafachuu qabdu. Dhiifama gaafachuu hin qabdu haadha faatee. Dhiifama gaafanne boo tana buuqoo maal dhiifama gaafata tana buuqoo. Tana buuqoo dhiifama gaafachuu qabdu tana gaafa iyyarrabsite. Tana buuqoo. Anaatu na gaafa iyyarrabsite haadha faatee wallaahi osoo hosii wanta kana godhin. Nada kala jeta arrabsite anaawu ana salaata dhiifama gaafachuutti akka intalmata dhiifama gaafate du'i malee. Dhiifama na dhafaatee gaafatan. Tana tortora ayaanni sii dammarame. Ta'e aanni sii ka ol deemu gudduma sii qabu. Ka addeen gudduma sii eegu fooddaa tana fooddaa afaanii fi meeshaan sii wal fakkaattu. Ilkee haadha faatee fi meeshaan haadha faatee tokkuma. Hai wallaahi maal dhiifama maal sii gaafadde tortortu riyaala su'uudii 3,500 dhorkatte ani. Dhiiseefi. Silkiin arra bitadheen dhiiseefani. Maal mee silaa isiin jazaa qabaatte guyyuma tokkicha obboleettii sii sanu jiran irraa fuudheefsan. Guyyuma tokkicha arsii magaalaa riyaa keessaa jidda keessaa makkaa keessaa xaayif keessaa hundatti dawwaltee na deebitee anna gaafattee anna qee fuudheefi. Osuma wal guyyumaa tokkichi sanuu jazaan qabuwan. Sila nama jazaa qabu bataate isiin. Laalamni Romaan bakka nan jiru kan obboleeyyan. Romaan bakka nan jiru tana akka tana mallamaa jiru. Ammoo Romaa tana yoo gartee sawwaani nama biraati wajji si fuudhe mana dallaalaati si fuudhe qarshii 200 yoo mataa kan kee taate takka mana gartee warra xalaba jalaa bahe taate wallaahi haga san nama dhufa qabrii teenyaaf dhabna haga san nama dhufa si galte. Lakki ani bar dhaggeeffadhu kuullee dhagee amma san wallaahi wabbillaa dhiiseefan an dhiiseef maaliifi ifiifuu biyya bakkaa keessa jirti asii galgala taaptaaf ganama taaptaaf rafnee itti kaana sa'a diidee sadaqaa kanatti niin dhiiseefan rakkoon qabu eebbaan fudha jeetiin ilmooti rabbiin bakka dhaabuun beeku jeetiin dhiiseefan. Sababeema takkaa gaafadheetu hin beekuan eegan eegarraa qabalee mee maalleeniin waa hafu mee yoo akka namummatti haasoyne maalleeniin mallee na hafu jara keenya namni riyaa kana keessa arsiin hedduu baay'ee jira nama 150 dawwalteeti miti yoo san xalabarraa baatee dhayneen fuunu jolee namuu hundi didaniitiin ani dhaqee kaniin dallaalaa kaniin dalagaa nama geessu shariyaa tigitanaan itti dawwalee gurbaasan maallaqa san qiisha qiyya keessaa baasee kafalee intala san fuudhee mana fidee fi guyyaa 3 nyaachisee obaasee irraa dhiqee abaayaa malee huccuu takka malee na bira dhufte mixiyyoon siisan intaltee haadha faatee san akkasitti ka'ee shaantaa huccuu guutee fi isii qaceelchee guyyummaa tokkichi tan akkamitti duraa dhabamee isiin arrabsites baatee harargee takkanaatti arrabsitisiin isiin haati faateedha. Yoo tan hanga isiin harargee arrabsitee arsiin waatti kakkannu eegalte malee wanni isiin dhaabbanni isii guutuun jiraattuun ijoollee harargeeti. Ijoollee harargeetti sadaqata ni beeknu nama karaarraa abalu illee maqaa yaamuu dandeenya. Nuun dhaabbattee gattee si haati faate yoom guyyaa takka ijoollee arsii karaarraa qabaltee beekti. Tortortuun tun taafaan meeshaadha taafaan qultaa taafaan ajaa ta dhiiraa jettee haatee biyya meeqa dabartee gartee dhayitee isii fuunfatee ajaa hafuura isiitiin itti dhiyaachuu dadhabe jee aashitti irra fuudhe tortortuun tun. Nama itti akkamitti dubbatti ol baate muniiraan bar bishaan irra taliidha. Muniiraan bar takkaa ilmoo siin dhoysine. Ajaatan tortortuu kaa gara qabne ilmaan gurguddaa ilmaan qabuun deemti bara haati abaatee akkoodhaa bar warra balkaabaa akkoo bar. Joolleen isin akkoo taatuuf kutaa jaajaa baratti.
Ijoolleen isin akkoo taatu akkoon tun akkoo manooyyeen. Nalage haute. Silaawonni silaa taate hanqaate kanaaf dhaggeeffatti sira. hin deemtu silaa. Maal akkoon as baatee fiiftara firra keessee ta'u fuula udaanii tun muniiraa hojjetu taachuu beeti. Wasaqni. Wallahi. Akkoon dubra gueettu. Dubrummaan teessee tarsaatee jirti tarsaa. Ayla sillaasee tarsaatee. Wallahi billahi. Galteema michitti ajootu du'eetiin isii caalaani. Du'ee haadha sadaqaadhaa ta'e. Oi Munira lubbu intali tarmasiti. Wallahi tasiiti. Warabbal kaaba tasiiti. Banne wallahi. Wallahi duraanuu itti xiqqeessite bara kuma sadi gaafachuu ati kuma sadi namni amma faa namni kuma sadiin xalabaa irraa baa lubbu itti xiqqeessite. Kuma sadii biti bar kuma sadii dhibba jahan sanuun kan naan jedhanii dhibbi ja isii biratti maallaqa miree xalaba irraa intala qarshii kuma sadii fi dhibba shan karadhee isiidhaa baasee nyaachisee obaasee gartee ma qarshii dhibba jahan irraa fudhatte gu'ettos gubbaa teessee meesiin tuni nu manqaanfattu. Habibti dhageeffadhi isiin amma giiftii sadaqaa kadhatti hin beektu garuu amma ijoolleen xalabaadha kuma saddeetii gad riyaala kuma saddeetii gad eessa baati ati duraanuu itti xiqqeessite lubbu wallahi itti xiqqeessite kuma sadii jechuun taphaa bar. Kuma sadii irraa qabalte bar rakkoon qabu bar obboleetii intala sii haqee fuudheetii fi maallaqa kiyya keessaa baasee wallahi rabbii kanaan narra gaadha yoo irra qaaye maallaqa kiyya riyaala su'uudii kuma sadii fi dhibba shan irraa qabaleetiin. Akef namumma ka namumma beeni ijoolleen harar gedaa gurama godhuu qaate ni beeytan namumma beena nuti dhaqee irraa kafalee tabangaaliin halkan guutuutti bulte tana miti yoo deemuu hin dandeenye tan dhaqee fuudhee wallaahi wabillaa huccuutti kaa'ee itti qaamasii irraa dhiqee harka kijaan ta dubbachuu hin dandeenye tan bishaan itti qabee asiin obaasee. Bangaaliin tuyte duruu tuyte bangaaliin. Banne. Tan tana bangaaliif hintiin halkan guutuurra bulan miti yoo qofa tana guutuu iitaysanii. Taisani butaan tan itti taatu giseen keessan kan takka itoyte meechaan wallahi saniin yaa hawla wala warabbal kaaba sanii isiin hanjamaa gooti anaa wajjin hanjamaa gooti dhaqee fuudhee fi kabajaa wallahi dullatti rakata gooti bar dullatti dhugaa baay'ee rakata gooti bar caatii ta'e qama isin jetti bar dullatti fokkottuun caatii matee nyitan ammaaltu gee qoyi isin akkamitti kan wallahi laazim kaata gooti caatii yetti bar caatii qabaannee bar nuti akka isin sa'aatii dammi abura asirra teenye yaa ka garabbi yaa ka ol deemu yaa ka gad deemu taap godha yaa arsee yaa harargee yaa shawa yaa maarree ka gubbaanti ta'e keessaan itti dhaqaa harkaan itti kan nuti hudduu garsiisaa. Mee namnummaan haadha baatee hirriba irraa itti kaatanitti miidiyaa irratti kaane ni jirtanii humna guddoo tana ta masrii biyya namni dalagatee bulu keessa teessee sadaqaa kadhatti hiriyaasii masrii keessatti warraasii mana yaaru jirti. Sigaltee amma tana difiqa sossoo hin dandeenye ta garaa guddaa haadha sadaqaadhaa tana muniiraa mammat dhageeffadhu. Muniiraan araba kana keessa teessee mana bika 77 jaarrattee kan mangisti taa'u jirti. Tortora ajaa kan lubbuu ta'e dadhabdee gartee ilmaa fuutee biyya arabatti ergitee as gubbaa teessee kagaddeemu lillahi rasul harar geessirraa dhiyyinee jirti ijoolleen harra geeta hudduu ta'een arginni jirti as gubbaatti wadi giiftaraa maarree keenya akka fooddaa afaan barchacha ish nama taatee dubbattaati ta afaan oggu dhiyoota afaan jirjirrachuu dhiiftee beetee dhiyoota ilkee jajjabduu kaayyatteen saa duraan turbaanii jirjirti ilkee hantuuta kutaa tortortu aja. Lubbu dhageeffadhu haadha faatee jechuun nama giiftii sadaqaa kadhatee nama taaptaapiin jiraataa jiru bar. Wallahi nama taaptaapiidhaan bar jiraataa jiru nyaata garaa isiitu nama halkan taaptaap godhee jiraachaa jiru bar akkamitti caatii jetti nuti amma wallahi dhugaa miira keessa nu galchiti bar caatii ta'e qama jetti bar fokkottuun jechuudha fokkottuun surree keessatti albaatu wallahi dhugaan baay'ee nama sukkarri dhimta nagee waraqaa kaaba. Caatii namatti beekuu qaba nama qabuu qaba sigaltee ma tana ta'uu mataa mura udaan malee humaan agarree. Tana taafaan ajaa hamzaan funyaa sitti dhiyaachuu dadhabee dhundhuma 88 itti baqate tana tortortu bari isiin sila guyyaa jaartiin haafiidhaa eenyu maqaasaa Khadiir ilma ombonnaa butaan taa isii adii tortortuu tana maaligaa baaduu irra ganna qaban yaa joodhe naafi daawwadhi butaan taa adabaa ta'e san qabdan deemaadha butaan taa si ta'aan laban irra naqan fakkaattu san gartee si duraan guyyaa inni ol baase magaalaan isii jettee battana baaduu Nakkamit ilmi namaa udduu daruu san keessa udduma namaa san keessa baaduu nama guyyaa nooraan seemana nooraan qalama mana jibbata wallahi billahi isii san santu qabbee muniiraa wajjin turgumii godhuu fedha
Muniiraan bishaan irra tanii Habiibti miidiyaa kana irratti takkaa ilmaa kiyya. Habiibti Hamzaan bira dhaqee bari ajaa'ibsiyaatu dadhabe. Habiibti gubbaa taa'een. Wallahi. Bareedduu. Hamzaan ajaatti dhiyaatu dadhabe dhageeffadhu. Rabbi Hamzaan ajaatti dhiyaatu dadhabe bara qaama si ajaa dullatti tokkottuu achi kana gabbaatee caati jettu. Baranas nuti wallahi isii beekaa dhisna malee namittiin tun barnu keekaa jirti. Wallahi sita dhuunfaa arrabsaan jirtu namittiin fokkottitti jedhu dullattiin kaaroo keessa teessee galgala jechuudha. Kiyyaara salamaa bultu jechuudha. Maammadoo kudhan galfachaa bultu jechuudha. Caati jetti bardeem caatii heeqame oggaatti wallahi an baay'ee miira keessa galee. Ani amma inuu dhaggeeffadhu ani amma inuu haala baatee baantaami. Wallahi haala baatee dalagan maallaqa keessa dhanganaa kan itti ruftee isii miti zariisiitii miti gartee wallahi anaatu gad deebisee arrabsa. Dhaggeeffadhaa warra sin koomandoo warra ifin jettan. Qaalittii teessa Habiibti ati maqaan kaasin. Habiibti nuti durriyyee jiraate firraa dhiisu. Booda Muniiraa gabbeessi koomandoo arrabsinaa intala dhimmaa tana sababa isaaniitiin gartee dhukkeessin irraa kaasuu ta'an. Warabbal kaaba intala dhimmaa tana sa'aa 24 sababa siitiin arsiin guutuun arrabfamaa jirti. Arrallee dhageessee deebiteen arrabsaa jirti ni agartanii miti. Intala wasaka afaan horshoshaa harargeef kaatee qaxxaamurta meeqa dhayxee Gardema ashittiin jalaalat gootee mucaa keenya urgaawaa san afaan ajootu tortortu goote hija Hamzaa yoo isii dide meeshaan Hamzaa yoo isii ta'uu didde Gardema Muniiraan maal isii goote hay Hamzaa yoo buunfatee dide itti ajooyte Muniiraan maal isii goote ani meeshaa qabaadhee illee dhageeffadhu Muniiraa dhageeffadhu dullatti ni wallahi billahi isime waliin qixxeessa dhageeffadhu hin ga'u si Gardema Hamzaa yoo buunfatee isii dhiise koyeetirraa isii fidee buunfatee isii dhiise riqa garaa gudda garaa san keessa udu'an malee laala meesiin garsiisa siraasiin garsiisa dhiise garaan nutuunu geejjaa fi firraa dhiise Habiibti tanaa wajjin waliin qixxaatiin turtu garaa rigaa haadha marqaa haadha shuuroodha sa'aa 24 markuma okkoteen shuuroo teetii taan shuuruma goota markuma affeelta shuuroo namni garaa shuuroo baree garaa shuuroo sa'aa 24 maal nyaatannaa shuuroo markuma shuurum garaa guddiftee riqa garaa gudda warri kaayiroo guutuun shuuroo teetirraa abeejjee manni oolchoos irraa abeejjee aja guyyaa tokko ruusaaf hin bargar nyaattee hin beektu baratu kaayiroo keessatti waan natti nyaatu shuuroo marka shuuroo garaa iiteessitee riqa garaa iita wasaqtitti wasaqa kaa gara qabne tatunyaan taafaan ajaa mee ani ilaal ilkeetti ilaal ilkeetti soddomman ilkee takka tiyyaa qabdaa meet hoshosh raammoo kaa gara qabne wasaqtitti ani intala teetaniin achi geessisan gartee intala teetanii maallaqa irraa kafale san ni dhageessaami maqaa isiitiifi suuraa isii ammaan tanaan si ol baasa suuraa isii warabbal kaabaa silaan guyyaa san suuraa intalaa san kaasuu baadde ammaan bita intala sii dhaabbadha intala sii guyyaa san qullaa isii kaase warabbal kaabaa qullaa intala sii guyyaa san bagaan kaafadhe isin fi isii fedhemi dhaabbadha ammaan isin fida dhaabbadha tortortu ajaa akka gara qabne hay inuu akka feffeetisa tun horshoshitti intalti sini qabamte moo lubbu eessitti intalta sin jirtu santal maa qalamti laa no ni qabamte moo isin eessa jirti jechuu kuyya ni qabamte moo eessa jirti sasittiin hima dhaabbadhu kaa mitiyyoon dalaguu dadhabdee mitiyyoo bangaalli itti taphattee dalaguu dadhabdee biyya galchine haana harka kiyyaaniin mootummaa qabsiise mitiyyoon wallahi mitiyyoon mee osoo haadha kanaa qabdu tortortu akkamitti dubbattisii mee intalesii bangaalli akkasii fataafattee hin dubbanne dhenga dalee kamtanaa wallahi ilmaan dhalaatiin qabajeetiin dhiise intala isiidha ilmaan lama qabdi biyyattis erge jaarsa anaa miti ijaarsaa ergee jette ergite mana namaa san dalagaa wallaalte mitiyyoon afaan hin beektu wayii uuma sa'uu hin beektu wallaalte arabtitti wajji walolan baate namni silaa gisee bee deemee firraa karaa namni jiru deemaa mitiyyoon dhaytee mana bangaalii seente bakka bangaaliin kireeffatte dhaytee seente bangaaliin halkan irraachi tiite itti naqaa bulte nam meeqaan itti naqaa bulan Hofo irratti tarsaasaniiti waan itti qabu dhabee waan hin fuudhuun dhabee wallaahi wabillaahi huccuuti jetti qabee ichi gartee mucaan mudawwara itti qabee artichi fuudhee gurbaa Oromoo kanneen gurbaan Oromoo dhufee huccuun irraa fuudhee itti geessee hudduutii walitti tarsaa hogguu na bira geessi mitiyyoo nama gaggabde mitiyyoo san fuudhee achi haaqimattiin keessatti eenyutti taphate jaambooda rakkoo bishaan oowwaan hudduu irraa diddiqee wallaahi bishaan oowwaan hudduu irraa diddiqee mitiyyoo san qumbii itti godhee dawaa kaniina hudduutu nannaqee yaa obboleen mitiyyoon lubbu jirti akkamiin godha waan nama dalagachuu danda'u mennaan qabsiisii Itoophiyaan naa darginaan jettu maallaqa keessii fi ergaamman qabu hoggaana mitiyyoo silkiiti je fuudhee gaalaksii kannee fi siimii itti bitee fi huccuu shaantaa kiyya keessa fuudhee kannee fi qajeelte buloo qoma na goote irra jette osoo maallaqa jedhan kafalis ajaan tortortuun akka gara qabne tun wasaqtitti
سيفين أسباسة كفيديو أنت لا تأتي في تهتي اللي توجه والتنا إيبام تنسل أجا yaa lubbu anamma keessaan dhaggeeffadhu munira lubbu ani foota wanni intala faa haadha faatee nagarree lubbu keessaan na ergi rabbii jedhi ahi nagarree namichi ani dur beekee ورب الكعبة أما تيرك سورة أنت لا تيجي كلها guyyaa isii fataafatan viidiyoo irraa mare ana siyarka amma siyarka ana siyarka hudduun si laga keenya bakkaatti kun laga diinali jedhee kakana farsha dhiyoo qochirra gubbaa san fakkaata dadda farsha gootee bangaaliin warra balkaaba oromoo dhageetiin dhiise duraan haadha baatee ajaa'ibti irra baatee habiibti ajaa'ibti irra baatee